السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتم تودا ما تيكم كوس من دلاك سما غنو تو غنو تو بيلا تارجم تنو ديكيسان جتشولا كم جرتنا قافة يا سنجرا وكم جرتن تينا جيني ربي كم كوسنا على كوان كم تاخدنا قاجرا إنها كسمامو سنرا بدي جرا سمانو ليفا مسين كافدا ورماتي كم كنت إني ما ماتي كودا لايك كودا لا مردا براك ستيلا لا دا فيديو جتشو دا ودا وانا نراها جدو وانتين كبدي سن في مالني وان تقامي تي وان في إيرا أنفاكي تيرا فيدم تكو كبدي سن في جوان كبدم كاب كنات موان كبدم من كامني كبدي سن في إين كبدتني وانتين كبدي سن في تكفاني shukurtii akkamitti akka dabasaa kenna wuxeetii waan irraa argadhe maaliif waan irraa wuxeetii argatu tokko maaliin ga'uun dirqama waan ta'eef jechuudha. Akkasuma wuxeetii irraa argate maali jechuun keessa waan hin oolleef isa kana jechuudha. Gisee maakuma nyaata wajjinu addumatti akkuma nyaata gisee wajjinutti inni mummurra jechuudha. Kaza waala bishaan ibiddarra goone haga nu barbaachisu jechuudha. bishaan haga nu barbaachisu ni goona. Shukurtii yoo xiqqaa ta'e lama goota yoo guddaa ta'e tokko hin gaara ko hin qabu. Kaza wala bishaan haga nu barbaachisan ittiin buusna bal'isee xiqqaa isaati jechuudha. Ittiin buusna biddumarratti hin bilcheessina jechuudha. Numa bilcheessina jechuudha. Seerumaan miqnaatu xaamiin isaa sun bishaan keessatti baa waan ta'eef jechuudha. Na kaza wala bilcheessine geessinee hoduu warra ho'a san dibatu hin qabnu. Kanaaf qorrisiistee hommaan itti maayita. vazilini itti maayita. Vazilini maankaa xiqqaa tokko maal goota akkasitti itti hin maayitu jechuudha. Isaa wannoo gootee maal jedhamu maqaa isaa akka gingilcha isa san keessa xallaltee yeessitee bishaan isaa vazilini kana ibiddarratti nuuqisna. Miknaatum sirriitti ibiddarratti akka nuuqisne akkam godhuu qabdanii maankaa tokko jechuudha. Wayii kophee uummeetti fayyadamu adda san keessa gootanii bishaan ho'aa keessa gootanii innuu fumaanuu hin baqaa jechuudha. Muxibaatii dhannoo kana qibaatiin tokko kan furdatu jira. Gisee bishaan ho'aa keessa keetti fumaanuu hin baqaa jechuudha. Kaza boolla isa kana maankaa tokko ittiin gootanii maankaa tokko guddaa osoo hin taane makaakkalenyumatti jechuudha. Yoo baay'ee sirriitti kaza makaakkalenyumatti Ino istanii waliin himmaytanii bishaan shukurtii san bishaan qofa fayyadamtan jechuudha. Shukurtii bishaan shukurtii sanii fi vazilini walitti ni maytanii erga vazilini adda ta'u istanii walitti ni maytanii kaza boola lamaanuu yoo qorree jedhee achi godhanii dibatanii keessattuu giddeetaa tokkoffaa mush dibatu qofa miti. Wanti irraa tokko beekanii dibanna qofa wixeetiin qabu yennaa dhiisuu sun taane giddeetaa dabbasaa keessa isaatii malee mush dabbasaa gubbarraa keessa isaati giddeetaa jechuudha. Keessa isaa maal godhuu qabdanii seeraan misaajii godhuu jechuudha. Bakka shinti bitimee keessatti fayyadamtaa seeraan sirriitti haasha'uu qabdu jechuudha. Keessa isaa akka seenuuf kaza waalaa akkasitti xaqallaltee pistaalinni godhatta. Sa'aatii gimmaasha dhiisa. Sa'aatii gimmaasha namni tokko yeroo sa'aalee dhiisuu hin dandeettani. Miknaatum an garuu sa'aatii gimmaasha ni dhiisa. Ofirratti sa'aatii gimmaasha dhiisa. Sa'aatii gimmaasha boodanii ni dhiqadha. Seeraan dhiqannaa sanillee mush akka dhiqatu hin qabdan. Miknaatum shukurtiin namarraa shattata waan ta'eef seeraan dhiqatu qabdanii shaampuudhaani akkasitti dhiqatu qabdanii haadhumarraa koondishinaariidha. Kaza boola bexaam torbee keessatti gisee mataa akka godhaatii huballa. Wuxeetaan sirriitti irraa taatan isin jedha abdiin sinirraa qaba. Viidiyoo isinitti dheerisuuf fedhiin qabu. Miknaatum viidiyoo dheerisuu raaxirii yoo namni tokko kaaqamu muddamu jira. Akkasitti gabaabsee waan gabaabaa isin himuun fedhii qabu jechuudha. Inni akkasitti fayyadamaadha. Waan ofii kiyyaa irraa wuxeetii argadhe isinillee ga'uu ni qaba. An dhugaa rabbitti isa kana bexaam itti dabbasaa wannoo godha. Xankaarraa godhasi dabbasaa kan kee hin ciccitus jechaadha. Fakkeenya aniyyuu duraan dabbasaan kee ciccita ture ni mokkore bexaam taariifidha. Wannoo godhallee wazni tolchallee dabbasaa jechuudha. Wazni tolchallee bexaam itti faayidaa guddaadha. Waan irraa argadhee faayidaa kana isiniin ga'uu danda'a jechuudha. Itti fayyadamaa shamarran keenya bakka jirtanitti. Akkasuma bishaan roozillee kana dura isinitti himee jira. Bishaan roozii bexaam taariifidha. Bishaan roozii isa torbee keessatti waa lama fayyadamu jechuudha. Torbee kan keessa isa kana fayyadama. Torbee kan immoo bishaan roozii fayyadama.
bishaan roojillee isinitti himee ture akka fedhii keessaniiti akka bilcheessitee bishaan isaa qofa fayyadamuu dandeetta. Yoo barbaadde immoo bulchitee bishaan keessa bulchitee akkasitti fayyadamuu ni dandeetta. Kanaafuu asumarratti gabaabsa isiniif ibsa viidiyoo jechuudha. Warri maatii koo ta'e warri maatii koo ta'uuf deemtanii akkasuma weelkaam isiniin jira. Adamsi kiyya kana waan ofirraa fayyadamee isiniifis ibsuu danda'e. Asumaan warri maatii koo taatan viidiyoo kana daawwadhaadhaa irraa waa biradhaadhaa keessattuu shamaraaf jechuudha wanti kuni. Asumaan isin galateeffadha jechuudha warri maatii kan koo taatan. Like godhaa warri kuuwwan share naaf godhaadha. Akkasuma subscribe like share waliif godhaa waliif dabarsaa jechuudha. Bakka jirtanitti wal jajjabeessaa isin jedha Oromoo kiyyaa. Asumaan turtii gaarii viidiyoo isinitti dhiyeessu.